beeta obbolee sofi rakkon kana aboo ebaluun gate man kun maan inni laakka waan beeta 17 gatee laakka maal ta'e yoo jennan karaa baaraa baafatee jedha obbolee isaa bara ayya dhagay rakkoon ijoollee teennaa dhayitee ummata arraba hin beekne arrabsanii nama obboleessa ofii gatu na arrabsa jedhee obboleessa ofii kan hin dhalate gatu irraa maal eeyda dhiisa arraba dhaabaa wallahi yeroo 17 gatee laakka'e eegasi aboo maal gattan sila jennaan aboo bara ebalu gate jedhu san ebalu ajjeese jechaadhaan aan jedha akkami abbo akkanumatti sutumaan gata yeroo 17 galmeesse wallahi ka dhugaa sin jedha laa gate jennaan ani waan akkanumaan gatanii biraa deeman garam deemere jennaan karaa baaraa baafate jedha obboleessa bara maal ibbo maal aboo haadhatii arrabseetiniin akkana gatee mi jedha wallahi yeroo 17 galmeesse galmee isinitti as baasee isin mul'isa gate yoo jaanani haaluma salphaa kanatti ani waanuma karaa gatanii biraa adaa lubbuu gatanii biraa deeman arrabaaf jecha kanaaf ijoolleen teenna warri waa arrabsitan miskiina keenna karatti hin gachisiisina isin arrabsu dhiisaati jalaa deebi'a ummanni waa walgatuun kun namni barumsa hin qabne waa waagatuu kun irratti salphaadha please dhiisaa jedhaan wallahi arraba waan jedhamu kana dhiisaati namoonni ammoo waan kanarraa mana banatanii haasayan walaa jaarsummallee itti dhiisaati ofiinuu dhaabbata dubbiin kun jalaa deebi'a akkanatti fakkaatetti Pakistanan warra eeggataa jiru warra gaala fi tiifataa jiru miskiina badoo jiru dhaamsa godhaa fi of eeggannoo akkamii tokko godhamuu barbaachisu. Of eeggannoo maaliif isaan barbaachisallee maaliif namni kun miskiina dalagatu biyya bahe erga dalagatuudhaaf biyya bahe wanni inni dararamuuf takka hin jiru takka ofirraa saffaru gara biyya. Amma wanni handhaama ijoollee miskiina tana. Namni of qopheessullee bar eega biyya seerri hin jirre jiraate seerri jara iqaamaan qabne irratti dalage du'ee balleessullee nima jira bara waan akkasii wallahi. Amma fi falli jiru obbolo ijoolleen teenna takkittiinu afaan Oromoo haasawuu dhiisaa yoo bakka jira yoo ofii keessanii waliin jiraattan waliin jiraadha yookaan ammoo afaan Amaaraatiin Amaara jedhaatii wal bira dabra ofirraa zamana wal eeydan geettanii jirtanii aboo wallahi nama jibbisiisaanii waanuma kana keessa yuuseerun ani wallahi kaleessa ofii kiyya mana shurtaa ture garuu waan nu galchin gairu jiru jiran nama seera qabu lakki طيب أنا درية مالتو نجاي هاي أمته والقتاج روحنا كانت تكون وكنا ما لالتني جنانين أتبابياتي سنجر نبو أتبابياتي مال سجل جري نجاي نبي يكيا أنا تو إتفتاس مال سجل community kuba kawaasila namni dhaga'uun jiru community maqaadhaa bas jiru namni jalaa fudhatuun jiru community wanni hundi quba qaba namni hundi quba qaba ajaa'iba urmaan ni jiru namuyyuu son of dabbaruudha jedhiga bakka nafsiyaa wanti akkasit dhaawatu hin jiru furmaan jiru naasi fakkaate reedi furmaan jiru jaarsummaa jedhanii namni walii gaddeemuu dhiisu kacafa ka wal haa cafa jaarsummaa dhiisa wal jaarsummaa waan jedhan tana dhiisa ummanni jaarsummaa jedhee keessaa wal fixaa jira jedhana wallahi ka du'e hedduu jiram jaarsummaa waan jedhan tana dhiisa irraa hin dubbatina beekamtii kennuu fi dhiisa ummanni beekamtii kennuudhaaf malee wanni nasirra deemuuf waan biraatiif miti narraa dubbatan qofaadha waan biraatiin barumsa itti fakkaata jarana nama osoo namni achi wannoo godhaa jiran muka udduun naqaa jiran fooloo na godhaa jedhurra maal eeydan jarana mee isin billaahi alaykum mee qoy nama asii bar fooloo wannoo taap godhaa maal godhaa fooloo na godhaa jedha kun jala nama namummaa keessaa bahee sadarkaa bineensummallee bira dabre osoo kan live banate asii muka itti tuman kun asii sagaleen isa fooloo na godhaa ka jedhu dhageet kun taap godhaa koppiliingi godhaa ka jedhu dhageet kanarraa maal eeyda kana dhiisaniituma jalaa deebi'u wayya akka kiyyatti an gara waan gaafa kiyyaatti wallaahi laazim namni wal ofirraa akka namni itti yaadurra dabretta jarana wallaahi takka tabarana argee hin beekan mootummaan abbaa irree amma wannummaan bar wanni rakkannee raanee waan amma booda uumamuuf osoo hin taane warri harka diinuma kaa namni argitee akkasi doldararu harka ilma Oromoo hin jiru gara kiyyaan argitee harka diinaati namni harka diinaa jiru akkamitti ijoollee kennallee namni qabdee yoo jiraate ijoollee walollee qaqqaba yoo jiraate diigalee furmaan isaanii maali carraan isaanii ta'innettuma haadhumanii dantaa isaaniitii qaama booda of eegaa jechuudha
namni jiru bakka jirutti Abbo reedi. bakka jirutti wal eeggata Anamma ofirraa dubbii kana haadhee akkamiin ilaalta jedhi ka. Dubbiin kuni dubbii achirraa gama mootummaa biyyarraa dhufe narratti waliin fixiin namni kun achitti walaa fixuu dhiisare mootummaan kunillee qabuu hin dandeenye. Yaani hin dadhabne jechuun hima qaba osoo waan akkasiillee akkasitti rahmatummaa yaade ta'e. Walaa fixuu wanni tun yoo qabanii gaggalchanillee asitti na ajjeeftiidha mootummaan achi irraa callise malee kuni yaani mootummaan qabuu dadhabeeti miti. Shiftoonni akkana warroonni ijoollee xixiqqoo qabanii tuman kuni ofii isaatti walitti kaati. Gaafa san namni dura xiqqaata baay'atee jira. Itoophiyaan baay'atteetiin jirti. Oromoon wal keessa baay'ateetiin jira. Kanaaf achumatti wal fixanii achumatti wal awwaalanii dhiisaa bar dubbiin ta'u achi ay dhufte mootummaarraa ay dhufte yaara mootummaan asii qabuun dadhabne. Qaldii gootanii waa'ee isaanii dubbannaan sa'a 24 keessatti bakka ati jirtu boolla qotattee lafa jala jiraatte si fuudhuu danda'a. Kun kaasiillee yeroo asii achi deeme achi ay deebi'a ji'a takkatti ji'a lamatti kun ammoo akkamitti dhaabata akka biyyarraa ay dhufu ila dhageeffadhu biyyarraa ay dhufu nuti amma waraana Abiyyi irraa dhaale warri waa adamsu kunniini fakkeenyaaf dheengadda gurbaa woboo waraana adda bilisummaa qabanii alaabaa inni hoggaa meeqa muka keessa jiraatuuf miilaan irra dhaabsanii biyya diidi jedhi alaabaan tun bakka irraa dhufte hin beeknu jedhi jedhaniin. Sigalee abboon irraa tamaaraa arti warri mootummaa kunillee yaakii hojii ijoolleen tun darbiyaa hojjette baalagee. Wallahi biyyatti illee kun asii akkanatti baalagee Abiyyiin kun hojii nama fudhatee akkana jedhi waan ijoolleen asii waliin jettu nama jechisiisa jechuudha. Kuna nama qaanfachiisa walla. Mootummaallee asii nurraa ittiin dalayti taachi. Amma waa'ee mootummaa xiinxala siyaasaatti jiru taate. bar kun xiinxaluma bar akkasumatti xiinxaluudha barreeti. Xiinxaltanii duuta yaakii ijoollee Suudi Arabiyaa wallahi mataan gadi isin garagalchanii walitti isin sukkuumu gaarii fi hamallee. Dhageeffadhu miskiin eessatti argitee olii sukkuuftaa saharaa jiraata. Waraanniidha ati waa hubadhu waraanni hadasa. Fuulii qoshashaa waan garagaraa nyaatu kana to'achuu hin dandeettu. Waraana waan akka foonii waan akka sangaa qalatee nyaatu kana malee waraana gartee hadasa waan akka fuulii waan akka fazooliyaa kanneen nyaatu to'achuu ni ulfaata dhugama sitti maali. Maaliifuu jennaan dhagaa jala jiraatan akka wakkalleetti. Wakkallee dhagaa jala jiraatti beektaa. Waan sirraa godha yaakii waraanni ijoollee waraqatan qaban irraa maal godha nama seera qabu to'annoo jala oolcha waraanni biyya kamiitu. Kama wal nyaatu kana siin jenna kama wal nyaatu warra hadasa waraana hadasa nyaatu warra jira amma maal taate. Sultaane Oromoo biyya sanii. Nagai waraanni ila hammaatu reediina ta'uu akka hubadhu. Waraanni kun hammaatu bira taree warri waraqaan qabne kun bar namticha hoggaa kudhaan sadi as keessa nama waraqaan xalabaan biyyarraa dhufe amaarticha. Haylooksii irraa buusanii tumaa oolanii lubbuu rabbi hin baafne. Amaarticha hudduu nagahii gahu kafiilu san. Warri waraqaa qabu mormitti gadhiisee. Reedi waan gara mootummaati waan gara mootummaa waan isin abdatanii jiru dhagaa mootummaan ofiiyyuu hin ajjeesa baraa jirti. Ummata achiin dhufu kana madfi tokko see ajjeesan jiru jedhana mataa keessa dhayaan jiru. Ummata mootummaa ofiiyyuu yoo wal fixan dantaa isaati miti kana dhiisa wallahi. Waa mootummaa irraa falli dhufaa maalii waan jedhamu. Qabu duraayyuu namnummaan kanaayyuu jala deemee dalagee waan kana godhu hin jiru. Si jammar nama kana hunda qabuun mootummaatu yeroo fudhata garuu mootummaan harka keessaan kaatu akkuma ati jette kun dhimma biyya isaa osoo ta'an dhimma baqataati dhimma dantaa baqattootaati isaan galchu garuu amma furmaanni Oromoo harka jira. Oromoo Marsii Oromoo Walloo fi Oromoo kutaa kora tokko harka jira. Furmaannis badiillee eegale. Furmaata kana wanni fidu jedhana irraa callu namni bakka jiru ofii ofiitii of eegu ijoolleen kophaa hin deemin kawaddoollee waliin haa deemu. Kebeeki kaleessa viidiyoo waraabee maal jedhe kana booda dhimma kanarraan dubbadhu yoo kanan hin dhageenye dhee haase. Garuu waan haaraa argita. Miskiina akkatti hiina afaanii funyaan hin tufu argita. Obboleessa kiyya jedhee quuqamuu fi qaqabumuu ana malee isaa warra akkasitti isa cafacafu sanii miti. Warri isa cafacafu naatoo malee cafacafaa jiran. Ani immoo obboleessa yoo naane fayyee eenyu dubbataaf eenyu sagalee taaf du'uu qaba. Du'u yoo jettanillee waan hin callifna haadhumani dhiisa haadhumani akka dhagaa barraa namni kun namni waan akkanaa dalagu gara hin qabu karatti qabatan hin qabu rabbi sodaadhu jechuuf rabbi hin sodaatu. Mee haqiiqatan sammuu teessan banaa laala. Abboo Oromoof jedhi rabbi jedhi jechuuf Oromummaa hin beeku. Namni beeyta rabbi sodaatu yoo dhabe Oromummaadhaaf wal dhaba dhiiga tokkummaaf wal dhaba. Gara kamittuu kara itti qabatu hin qabu. Kanaafuu nama rabbi yoo sodaadhu jetteen
inumayyuu itti hammaatu mee garamiin qabatta sodaa rabbii caala wanni jiru jira hin jiru nama rabbiin sodaanne mujrima ammootu jalumaa fuudha fiigee rabbiyyuu isa qaba dhumarra wallahi lazim waan isaanii hin dubbatina waan ummata asirra wal fixaa jiru kana waan biraatii fi miti beekamtima argachuuf qofa malee waan biraatii fi hin jiru wanni takka bu'aa walirraa argatan jira jaran bu'ammaan inni nama tokko tumee argatu jira hin jiru wanni inni barbaadu kala sammuu ofii keessatti sammuu isaa keessatti beekamtii argataa Oromoon narraa dubbatee haa jedhanii qofa seenaa badaadhaan illee galmeessee seenaa badaadhaan illee maqamoo fi galmeessuu barbaada malee waan biraatiif miti ummata kana jalaa deebi'aa rabbi hin sodaatu warri akkana godhu namummaa hin qabu mujrima addunyaa kanarratti tokkoffaadha maal jettan yaaki hattuu tokko yoo dhufee kiisii seene rabbi sodaadhu kiisiiti yaa bayi jettee hin baya fudhatu malee hin bahu kuni garaagarummaa saniin hin qabu mujrima sareedha isa biraa deebi'aa hin arrabsinaallee wallee hin jedhinaani waagatu osoo namni waan isaanii dubbatuu dhiise hin dhaaba jaarsummaa maalii ka jedhanillee ka jaarsummaa sobaa asirratti ka gubbaadhaan jaarsummaa nagaa barbaanna jedhaa duubaan walgatan kana dhiisaatuma osoo biraa deebitanii akka kiyyatti fala kanatti fakkaatu kanuma namni beekamtii qabu irraa dubbatu qabu Kebeki kun falan ta'u ati achi yoo miskiini tokko tumame yoo miskiini tokko achi tumame taasii tunis hin dhiistuuti akkamiif fala ta'a kuni miidhaadha barbi kuni hundi miidhamaa deemaa bara yoo achi tokko keessa muka itti darban asillee muka itti darbama kuni akkamitti dhaabatame hin dhaabatu akkasumatti itti fufaa bara kanaaf nagaa haa uumnu asumatti jira nagaa haa dhumnu Furmaata yoo jettu nagaa namni hundi yaada keessan kennataati furmaanni mamala katoo yaada guduunfaa keessatti goone furmaata tokko isinii kaa'ume akka nama himatamaa tokkotti akka nama baalagee tokkotti furmaata isinii kaaya hawaasa as jala jirtanii fi warra asirra jirtanillee ulfaadhaa galatooma uummata kana jidduutti nagaa barbaaduudhaaf waa baay'ee taa'abdan mee ijoolleen walloodhaa akka afarsaatti ofiisinii kennee jira saraabiidaa bakkaan jiraadhuun beeytanii hundi keessanuu jechuudha. Ofiisinii kennee jira bakka jirtan na himaa kalaas anattu isinit dhufa. Ana gorraa aatii kalaas ijoollee irraa bu'a gati. Wallahi na gorraadha na qalaa yoo feetan na ajjeesa yoo feetan akka barbaaddan na godhaa yoo feetan ammootu wanna amma agartee abboo muka hudduu nan kaayinaa bicha isinii galee taariin isinit dhaamadhachu. Ta'an waan barbaaddan na godha waan silaa ilma namaa godhamuu malu. Na godhaadha jechuudha. Isinit dhufa kalaas miskiinni karaa nagaa anaa darbu nagaa anaa jiraatu miskiinni nagaa anaa darbu firii miskiina arsiitis firii miskiina wallootis fidaa haa taatu lubbuun tiyya dhugaan isiniin jedhaan wallahi in kolfine maa kolfite yeroo naasa haasaan harkaan balleessina yookaan taan ammootu yoo akkasitti hin ta'u jettan anaa fi kiingi Ahmad qofa bakka walii wassafnaa isin jalaa hafaa naa haa wassafuu wassafaa fi walit dhufnaa jechuudha kun isinii ta'a. Dhugaa rabbi miskiinni tumamuun kun ani gama lachiyyuu dasna jedheen jiru natti toleellee jiru wanni dubbachuu dhabeefillee kanuma dhugaan jirtuuf kanuma achiin gara kaan ammoo warri asirraa seeraan maaliidhaan jedhan kun sobaa dhiisa seerri biyya kana odoo nu arke akkanattuu nun dhiisu kun kan miskiina tumneetii miti bar akkanattuu wanjalaan biyya namaa keessa irra jechuudha seera qabnu wanjalamaadha akkattuu seeraan biyya namaa keessa hin jirru seeraan malee biyya namaa duunnee keessa jirra jechuudha siigalee kanaaf odoo nu argee ammuma kanaa nun dhiisu jechuudha nama tumuu baanne nun dhiisu kanaaf ammootu dhugaa dubbachuuf ijoollee walloollee ni gahaa wanni kun haa hafu miskiina miidhamaa jira anallee yookaan argitanii haluu na bayaan jirtan nama isin arrabse ka biraatis haluu bayaan jirtan miira keessa galtanii miskiina bilaashatti sakkiinaa fi agartee xiyyiitiidhaan ammoo wanni kun deemee ka biyya kanaa kun lashiidha ka biyya biraa yookaan biyya keessa jiru manguddoo haawwalee kennaa walitti buusa haawwalee lamaan abboolee lamaan walitti nu buusa dhiisa akka nama tokkotti wallahi jazbaallee ta'u wallaalaallee ta'u wanni asirraa nu dalaynu kun wanni asirraa nu goosisaa jirru kun anumarraayyuu eegana himattan wanni asirraa nu godhaa jirru kun haawwalee biyya kennaa abboolee biyya kennaa walitti buusa dhiisa dhaaba nagaa labsa manguddoon isaanii dhugaa rabbi dubbachuuf warri diqqishoo agartee sawaaqotaa kunillee garee keessa teettanii ijoollee itti micciirina dhiisaatii gadi bayaa akkuma kenna nam tokko haasayaa jiru kanatti irraa haasayaadha maaliif isiniin jenna Oromoo waliin jiraataa Oromoon tokko erga jedhamerraa kalaas nagaa labsaadha ammoo waan biyya Suudi Arabiyaa keessatti deemu kana laallee yoo jenne gaafa ati ilma arsee irraa namni du'e
agartee gaafa ilma walloo irraa namni du'e ka as keessaa irra caala ka biyyaatti waliin madaaya. Haadhaaf abbaa mucaa saniitti waliin madaaya. Hawaasa biyya saniitti walitti madaaya. Si galee namni kun namarraa dhalata ka walloollee namarraa dhalata ka arsiillee namarraa dhalata lafaa hin dhufne ilmi namaa kun jechuudha. Bareedaanis fokkisaanis lafaan dhufne garuu akka nama tokkootti akka nama wallaalaa tokkootti akka nama waan beeknee tokkootti seerri jedhamus hin jiru. Biyya kana tiraa'u seera malee biyya namaa jirra ammoo akka nama tokkootti miskiina karaa deemu dhiisa wallaahi ijoollee walloolee miskiina dhiisa. Gurguddaa isin arrabse anarraa achi kaasii nama arsii keessaa isin arrabse guutuu argitan sooshaal miidiyaa rabbaasa yoo barbaadan gorra'a yoo barbaadan qala. Isin ijoollee barbaadaati ijoollee garaa isin gubaa jirtu kana ijoollee akka Kiinga Ahmad akka Abdii akka agartee nu finqilaa kan yoo argitan yoo feetan sooshaal miidiyaa rabbaasa yoo feetan ammootu qala dhugaan jirtus kana ammoo bakka gaarii ta'anii bakka nagayaa ta'anii miskiina karaa deemuu irratti gootummaa laallatu kuni gootan fakkaatu gara lachiyyuu akka nama tokkootti akka nama wallaalaa tokkootti yoon isin balleesse dhiifama maaliif jedha beekta har'a as keessatti miskiina ni tuma anis tumuu danda'a atis tumuu dandeessa dubartiillee miskiina karaa deemu ka gartee gaara Suudii kana namni beeka guyyaa 7-8 keessa deema jechuudha akka Yamanii buskuta takka bitate jara kenna garaa duwwaa.